doorsisni tokko Andu'aalam irratti jira. Doorsisni jira. Even namoota doorsis akkana adeemsisaniyyuu beeka. Dubbachuuyyuu danda'a. Waa tokkoyyuu rakkoo qabu by the way. Asiinis dubbachuu danda'a. Doorsisni yoo jedhamu Andu'aalami qananii doorsisamoo maalidhaan? Lakki. Isaan lamaan gidduu rakkoon tokko hin jiru. Rakkoon an arge tokko hin jiru. Amman beeku. Arsatti dhibbayyuu beeka jechuun dandeessa. Waanuma tokko bakka. Doorsisni suni Andu'aalam irratti jechaadha. Andu'aalam irratti. Siyaasaan wal qabateeti moo jaalalaan wal qabatee? Mootummaa iddoo wanti isheen amma kaastan xiqqoo ishiin beeka yaadaan na deeggaruu dandeessi makiinaan isaa jalaa miidhamee ture torbee darbe yeroo sana. Dhugaa kee lubbuu isaatu ba'e tasa geenyee lubbuun isaa ka baraarame tubboo keessa seeneeti tubboo keessatti lubbuun isaa baraarame. Meeshaa isaa irraa fudhatanii konkolaataa Abbaa koillee yoo barbaadde guyyaa wajjin waa hunda sitti maali. Intala kanas boruu dhabuun barbaannu mee dubbii karaa mootummaa kana xiqqoo Oromoo osoo keessa waa laalle. Gara mootummaa miti amma mootummaa ta'ee mootummaa miti Luuk aangoo da'oo godhatanii namoota dhuunfaati hinaaffaadha. Siigalee namoota dhuunfaati namoota qindeessanii harkaanfatan beekaani. Maal goota beektaa? Keessan naqonnami san booda namoonni akkasii kun akkamitti akka likkii galani nuti hojjetaa jechaan isin informationii qofa nuu kennuudha. Roobale kanti biraamtu waan akkuma kanarratti waan hin jedhin akkana sana jedhina dubbisii bilbila kee ergii fi bode. Amma matala bilbila kee naaf anarratti kinoo Oromoo tokko kan jedhu hosti irratti ergi. Tiiferda lammaffaa dammoo ani itti gaafatamtu mirga moodel waan tokko wanni na sobaachis tokko illee jiru kun hojii kan kooti even ani kana dura ol baaseetiin isumallee fuulduratti wanti akkanaa kun akka deemamu hin qabne dhaabsisuu akka danda'u jireenya keetiif gaariin ta'u tokko wanti inni wanta kan ol baasuu dideef iyyuu anaafillee ta'uu danda'a sii galee jira. Doorsisa adda addaa diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Haala kanaan diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Diraamaa baay'eetu jira dhuunfaadhaan doorsisa naaf erganii even torban tokkoof hamma ani mana kiyyaa gadi ba'uu hin dandeenye tokko wanti kuniyyuu isitu isa deeggaree wanta kan isiit garaa akkanaatiin warra ba'e warra jedhamtu jira anarratti jechuudha. Dhiibbaa akkasii hundatu jira. Okay. Nuti ilaa ganamarraan gamma barbaadaa turrelleen isuma akkanaa kana ture. Namuma akka keetii kana itti dhiheenyaan waa'ee isaanii sirriitti beeku ture kan barbaadaa turre amma kun oduu qabatamaati waan qabatamaati wanni ammatti nuuf sirriitti heerti kun jechuudha. Please bilbila kee roobaleedha yookaan kennisiifaa bilbilaanis keessaan bilbila keessif ergee jira odeeffannoo amma nuuf ergite kana sirriitti nuuf keessaan nuuf himte bareedaadha. Roobalees quunnamuu dandeessa anas na quunnamuu dandeessa sirriitti waan kana irratti dalagna.